Akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo hordoftoota keenya biyya garaagaraa iddoo garaagaraa haala garaagaraa keessatti sanii kan nu dhaggeeffataaf nu ilaalaa jirtan hunduma keessan nagaa waaqayyoon isin gaafadhaa nagaan isiniif haa baay'atu. An obboleessa keessan Paaster Addisuu Nagaashin jedhama. Har'a keessummaa tokko qabadheen isinitti dhiyaadhee jira. Keessummaa keenya wajjin afgaaffii yeroo gabaabaa walii wajjin goonuu qabaannaa hamma dhumaatti nu wajjin turaatii nu daawwadhaan isiniin jedhaa isin affeereera. Tole baga nagaadhaan dhuftanii. Baga nagaan dhuftanii. Ayyee mee isin eenyudha of ibsuurraati ka'aatii mee itti fufna sagantaa keenya. Ishi tole duraan dursa na yaadattanii yeroo kana afgaaffii kanarratti na affeeruu keessaniif baay'ee isin galateeffadha Paaster Addisuu. Akkasumallee amantoota iddoo garaagaraa jiranii nu hordofan biyya alaa biyya keessaa baadiyyaa magaalaa irra kan na beekaniif nan beekneef nagaa konan dhiyeessaa. Ani maqaan koo Faarfataa Tuulii Buraayyuun jedhama. Biyyan itti dhaladhe godina Wallagga Bahaa aanaa Eebantuu ganda Aagaa Guddinaa jedhamu keessatti. Tole galatooma Faarfataa Tuulii Buraayyuu baga nagaadhaan isinis waamicha keenya kabajanii iddoo kanatti argamtanii Waaqayyo isin haa eebbisuun isiniin jedha. Mee hojii tajaajilaa keessatti isin faarfataadha. Gara faarfannaatti yoom dhuftanii akkamitti dhuftan mee isa kana nuuf ibsuurraati jalqaba. Eshi dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jalqabaa kaasee umurii xiqqummaarraa kaasee muuziqaa sagalee muuziqaa gaafa dhaga'u baay'een jaalladha. Teeppii yookaan reediyoo keessaa yeroo namni oduudhaaf haasa'ee gidduu muuziqaan galu sammuu koo muuziqaatti baay'ee hatamachuudha. Achumaa kaasee fedhii akkasii qabaataan dhufe jaalala Waaqayyoo taanaan bara 2000 gara ganna isaa keessaa ayyaanni Waaqayyoos naaf kenname. Yeroo sanarraa kaasee kennaan faarfannaa naa kenname 2000 gara gannaa gara dhumaa jechuudha. Yeroo sanaa kaasee faarfannaan naa kennamu jalqabe. Achuma. Okay. Har'aa yoo xiqqaate waggaa 18tiif faarfataadha. Kennaan faarfannaa ijoollummaadhaan isiniif kenname jechuudha. Faarfannaa hojjechuu yookiin immoo gara saba biraan ga'uutti utuu dhufiin dura haalli tajaajilaa ture baadiyyaa keessa magaalaa keessas haa ta'uu waldoota garaagaraa konfirensii sagantaawwan waldaa keessaa kaasanii gara waltajjiitti ba'uun yeroodhuma sanarraa kaasee eegalee faarfannaan akkamitti isinii dhufe isiniif yeroo faarfannaan dhufu abjuudhaan isinii dhufamoo utuu kadhattanii isiniif kennamamoo utuu deemtanii isinii kennamamoo akkamitti isiniif kennamuu jalqabee faarfannaa kanammoo akkamitti saba biraan ga'uu jalqabdan yoom jalqabdan? Ani dhugaa dubbachuu fi akkaataa itti faarfannaan namaaf kennamu gargar ta'uu danda'a. Anaaf fedhaaf jaalala Waaqayyoo taanaan abjuudhaanis naa kennama. Utuu wangeelli lallabamaa jirullee faarfannaan naa dhufa. Yeroon jilbeeffadhee kadhadhu taanaanis faarfannaan naa kennama. Anaaf karaa baay'ee faarfannaan naa dhufa. Achumaan itti fufee 2001 guutummaa masaa waldaa keenya keessa kan inni tajaajilaa ture. 2002tti ceetuun haayiskuulii baradhu xalayaa wayii waamichi na qaqqabe jechuudha. Sagantaa waldaa keessaatii gara konfiraansii dirreetti jechuudha. Yeroo jalqabaatiif waltajjii guddaa dirree irratti konfiraansii ba'anii tajaajilan bara 2002 ji'a 8ffaa keessa guyyaa isaa yoo yaadadhu baadhee akka kanaatti ture jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kennaa faarfannaa ijoollummaadhaan fudhatanii ayyaana Waaqayyootti guddachuu jalqabanii kallattii garaagaraadhaan dhugumaa akkuma isaan dubbatan namoota baay'eedhaaf kennaan faarfannaa abjuu keessa kennama, hirriba keessa kennama, mana barumsaatti kan kennamuuf jira, karaarra otoo deemanii kan kennamuuf jira, kadhannaa keessatti utuu wangeelli lallabamu, utuu waaqeffatamu kennaan faarfannaa kallattii garaagaraadhaan namaaf kennama. Isaanis Faarfataa Tuulii Buraayyuu akkamitti akka kennaa faarfannaa kana fudhachaa turan nuuf ibsaniiti kan isaan jiran jechuudha. Bara 2000 irraa eegalanii kennaa faarfannaa barreessuu faarfachuu kan jalqaban yoo ta'eyyuu turtii waggaa 2 hin caalle keessatti immoo gara dirreetti ba'anii waldaa isaanii keessatti tajaajiluu irraa jalqabanii yeroo gabaabaa gidduutti immoo dirreetti ba'anii saba Waaqayyoo bal'inaan tajaajiluu akka eegalanidha amma kan isaan nuuf kaasanii jiran jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Mee faarfannaan siif maali? Faarfannaan siif maali? Kennaan faarfannaa siif maali? Mee nuuf ibsi. Faarfannaan egaanaaf amma haasa'ee ibsuu hin dandeenyetti keessa koo jira. Dhugaa dubbachuuf faarfannaatu na baatee har'aan nagayana. Abdii kutachuu keessatti yeroo gammachuu, yeroo gaddaa, yeroo nama dhabuu, yeroo haalli mijatu, yeroo hin mijanne
waltajjii duwwaatti ittiin bahuudhaaf osoo hin taane faarfannaan anaaf laga rakkinaa baay'ee na ceesise, laga qofummaa baay'ee na ceesise, gaafa lolamu mataasaa yeroo faarfadhu qofaa koo yeroo faarfataa deemu baay'ee jireenya jijjiiramaa irratti hojjetee kan asiin naga'e faarfannaadha. Faarfannaan danda'ee ibsuu hin danda'u. Walumaa gala Waaqayyoollee nama hundaa jaallata. Waaqayyo na jaallachuusaa dhibba keessaa dhibba kan hin baree kennaa faarfannaa naa kennuusaa irra nan ka'e. Waaw baay'ee eebbifama faarfannaan anaaf jireenya kootii kan inni ittiin laga baay'ee ce'ee dhufe kan inni ittiin aara galfadhu kan inni ittiin qofummaa dagadhu kan inni itti boqodhu jedhaniiti jechoota garaagaraa ittiin ibsuu hin dandeenye amma dhabanitti faarfannaatti addatti immoo faarfannaan naa kennamuu isaatti gammachuun koo daangaa hin qabu karaa jedhudha kan isaan amma nuuf kaasuuf yaalanii Waaqayyo isin haa eebbisu. Tole egaa faarfannaa keessatti waggoota 18 yoo xiqqaate faarfataadha. Umurii ijoollummaa kaastanii faarfachaati kan isin jirtanii. Mudannoo addaa isin faarfannaa kana keessatti qabdan. Yaa namni gaafa hojii tajaajilaa dirree waltajjii garaagaraa irra dhaabatu mudannoo garaagaraa hin qabaata. Tarii waltajjii irratti haa ta'u, tarii tajaajila faarfannaaf deemtanii haa ta'u, iddoo kamitti iyyuu haa ta'u mudannoo addaa isin qabdan tajaajila faarfannaa keessatti yoo jiraate gabaabsaatii nuuf qoodame. Toleeshi mudannoon tajaajila faarfannaa keessatti qabu haasa'ee fixu haa ta'u garuu waan muraasan dubbadha. Tajaajiluma keessatti hamma har'aattuu jireenya na dabarsee mudannoo qabachuun nan danda'a. Garuu muraasa baruman jalqaba sagantaa waamamee deeme sana bara 2002 dhaqee akkuma sagantaa sana bakka sana geenyeen amantoonni hundi dirree guutanii jiru. Waltajjii alaa irratti kanan tajaajile yeroo jalqabaa bara sana ture. Isaa booda galgala isaa jimaata galgala waan jalqabnuuf tajaajilaa turre. Namoota wajjin waamamne deemne keessaa bifaanis umuriinis amaanis namatu xiqqoodha. Qidaami isaa gaafa itti fufnu waltajjii qabadheetuun faarfataa jiru. Baay'ee namni gammadee faarfataa anis gammadeera. Harka hin argarkama akka kanaatti dhufee maayikii bira kan ga'e maayikii akkasitti qabadhee waan hin jiruuf mul'atan argamu maalidha kun jedhees shakkeera. Ta'us mul'ata miti wantichi birriin kan manadda kootti laxxafamee arge xiqqoo akka namuun ta'ee nan dhaabadhe reefu waan hin ta'eefanis uummanni san dhaabadhe argeetu hin dhaabbatanii ta'us akkuma isaatti qarshii sana ofirraa fuudhetan akkas lafa godhee hin taa'inaan faarfannaatti fufnaan jedhee achumaan faarfannaa keenyatti fufnee mudannoon jalqabaa kana guyyaa tokko immoo kun qarshiin kun utuu isa kanarra hin darbiin qarshiin isinitti adda keessanitti rukkutame kun saba keessaa namumatu jaallatee dhuma faarfannaa dhuma keetti tolee jaallatee miiraan guutamee dhufee isinitti adda keessanitti rukkute moo akkamidha waansa? Jaallatee dhumadha. Uummatuma keessaa amantootuma keessaa. Amantootuma keessaa kan jiru. Qarshii meeqa kan isaan addatti rukkute? Qarshii 13 maasa. Baay'ee nama dhibaa. Yaa ogaa akkuma waltajjii sirboota adda addaa irratti godhamu sana itti fakkaatee ta'uu danda'a. Inni kun gammachuun keenya qarshiidhaan ibsannee fixuu hin dandeenyu. Qarshii 10 isa durii sana addatti dhufanii na rukkutan kan isaan jedhanidha. Dhuguma mudannoo addaati. Baay'ee nama dhibaa. Tole kan biraa yoo jiraate gabaabsaa manukaa isaanii tokko nu dabala. Jiraayye guyyaa tokko siin dhugaa dubbachuuf carraa Waaqayyo naa kennetti baadiyyaan magaalaa sagantaa deddeemee tajaajilee hojii Waaqayyoo kana. Akkasuma guyyaa tokko sagantaa deemaa jirra. Utuu bakka sana hin gahiin lafti dhiyeetu dukkanaa'e. Utuu deemaa jirru nama tokko wajjin miilli koo akka qoraattii wayii keessa walitti qabamee kan jiru keessa bu'ee achi gaafa baafadhu caammaan koo achi keessatti hafe akkasumatti miila qullaa barbaannee dadhabnee darbinee iddoo sagantaa sana geenye qacarraa ta'etti dhiyaannee irra bakka sanatti waan ta'eef. Tajaajila deemaa jirtu. Geenye gaafa achitti simatamnu galgala sana caammaa achumaan fudhadhee sagantaatti ittiin ba'e. Nama biraarraa jechuudha. Ganama isaa bakka sanaa ittiin neennaan ijoolleen deemanii caammaa koollee naa fuudhanii tokkos kan hafe asumaan gadi dubbadhee bituu darbuu barbaadu. Waltajjii irratti sagantaa baay'ee bal'aa ture. Kunis sagantaa konfiraansii jechuudha. Baay'ee faarfannee amantoonnis baay'ee faarfatanii gammannee faarfataatu jirru. Caammaa haaraa dhumanii kamisan bitadhee jimaata immoo godhadhee deeme. Hin hodhisiifamnes hin hodhamanatti fakkaata caammaa sun. Shaamisii baay'ee natti tolte tokkos hin qaba adii wayii irratti uffadhee gaafa waltajjiitti baay'ee faarfannee xiqqoo namoonni itti toleera waan ta'eef ol na fuudhanii na baataniif. Gaafa sagantaa sana xumurree dhaqee taa'u
Caammaan koo maasaraa isaatiin jalaa sooliin isaa gadhiisee waan jiruuf faarfannu jechuudha. Gadhiisee irraa bu'ee naan ani nagarree ijoollonni maasaraa isaatiin naannessanii naaf hidhamaa isaan arge gaafa dhaqee taa'u xiqqoo akka sedhee gaafa ilaalu shaamiziin koo asii ba'e amma garanaatti citeera narraate jechuudha. Waan namoonni si baataniif shamizii keessa kutanii si jaallatanii si baatan isaan uummata gidduu turte ati caammaa keessa irra hojjetanii sooliin isaa irraa ba'ee irraa citee irraa bu'eera sammuu warri argan dhoksaatti utuu hin beekin siif hidhanii shamiziin keessa baqaqeera jechuudha. Jaalala qaban argisiifachuu mul'isuu keessa taateen biraa mudateeti kan jiru baay'ee nama dhibaa. Egaa gaafa akkas jennu waltajjii irratti mudannoo garaagaraa nama mudata. Kallattii kamiin iyyuu namni hawaasa keessa jiru namni uummata keessa oolu dhugaaf taanaan keessumaa namoonni faarfannaadhaaf lallabaaf tajaajilaaf waltajjii irra jiranii yeroo baay'ee mudannoon adda addaa hin mudata. Akkuma kana obboleessa keenya faarfataa Tuulis mudannoowwan akkasii mudannoo baay'ee nama dhibuuf nama dinqu keessumaati tajaajila gara baadiyyaa gaafa deeman namoonni baay'ee jaalala namaaf qaban argisiisuuf jecha mudannoowwan garaagaraati kan nama mudatu. Kanarraati egaa isin immoo mudannoo qabdan yaadachuu dandeessu warri qophii kana daawwataa jirtanii isinoo mudannoo akkamii qabdu tariiti hojii tajaajila faarfannaa keessatti wangeela lallabuu keessatti baadiyyaa keessatti haala nyaataa iddoo hirribaa iddoo ciisichaa haala simannaa haala waltajjii keessatti haala uffataa haalota garaagaraa keessatti mudannoowwan qabdan bishaaniin kan nyaataman bishaan daakanii kan ce'an akkuma kana dhoqqeen akkuma kana wantoota garaagaraa mudannoo nama mudachuu danda'a waan ta'eef egaa kan nama dhungatanillee jiru waltajjii irratti dhufanii jaalala keessa darbee amma kanatti miira isaanii ibsachuudhaa fi kanaaf mudannoowwan mudate keessaati kan faarfataa Tuuliin nu kaasanii kan amma dhageessan kanadha. Itti fufna nu wajjin tura xumuratti dhufaa jirra. Ulfaadhaan isiniin jedha faarfataa Tuulii Buraayyuu mee faarfannaa albeemii yoom hojjettan bara kam hojjettanii gabaabsaa nu kaasaa. Albeemii koo bara 2007 ganna isaanii Finfinnee deemee sagalee kenne achumaatuun xumuramee waggaa tokko na fudhate 2008 guutummaa isaan harka ture. Achumaan gidduudhaan isaan kaasuutan hojjedhadheetan tiraakii tokko baay'een jaalladhe uummanni illee harkatti waan jaallatu yeroo baay'ee sagantaa dhabu gidduudhaan ji'a 8 bara 2008 ji'a 5ffaa keessa isa xumureetan albeemii guutummaa musaa immoo bara 2009 jalqaba maskaraan irratti xumure jechuudha. Albeemii mata dureen isaallee abjuu koo dhugoomee kan jedhu jechuudha. Bara 2009 jalqaba irratti uummata bira ga'eera jechuudha. Okay. Albeemii keessan keessaati jedhee yaada. Faarfannaan isin uummata biratti ittiin jaallatamtan uummanni ittiin isin beeku faarfannaan tokko jira. Mee faarfannaa sana nu yaadachiisa sagaleedhaanii faarfannaa uummanni sabni bal'aan isiniif faarfannaa sana tarii walitti fidanii beekan malee faarfannaan sun nama hundumaa bira jira. Kanaaf mee faarfannaa sana nu yaadachiisaa meerraa. Faarfannichi mootiin hin bareedu uummata isaa malee jaarsiyyuu miidhagu warri mataa malee tajaajilli hin tolu ayyaana isaa malee tajaajilli hin tolu dibata isaa. Mootiin hin bareedu uummata isaa malee jaarsiyyuu miidhagu warri mataa malee tajaajilli hin tolu ayyaana isaa malee tajaajilli hin tolu dibata isaa malee. Tajaajilli hin tolu ayyaana isaa malee tajaajilli hin tolu hafuura isaa malee tajaajilli hin tolu waamicha isaa malee. Sinaa eebbisu dhugaa. Faarfannaa kana hedduun keessan beektu hin jaallattu kan faarfataa keenya faarfataa Tuulii Buraayyuu ittiin saba isaa tajaajiledha. Waaqayyo isaa eebbisu. Mee erga albeemii hojjettanii asitti erga faarfannoota saba biraan geessanii asitti nu jalaa baddanii jirtu. Kanaaf nuti illee isin barbaannee barbaacha isinii goonee afgaaffii kana isiniif taasisaa jirra. Maaliif turtan? Faarfannaa nuuf fiduu irratti maaliif gidduutti nu jalaa baddanii maaliif turtan? Isa kana gabaabsaatii nuuf ibsaa isatti aanutti dabarra. Tole anis kana baay'ee dheeressu yeroo kana kun beekamaadha eessattuu namni hunduu kan beekudha. Faarfannaan akka yeroo nu baanee waltajjii irraa faarfannee gammannee waaqeffannoo miti. Hojjennee saba waaqayyoo biraan ga'uudhaaf haalonni tokko tokko chaalenjiin jiru. Chaalenjiin kun immoo beekamaadha. Qarshiillee ni barbaada. Malee keezii kan biraa hin qabani. Tajaajilumarra hin jira. Qixanni argametti, qixan barbaadametti. Hammallee taanaan akkuma duraa sanatti
karaa koo waltajjii warra jira faarfachaa jira hamma amma hojjechuuf garuu chaalenjiin tokko waan jiruuf malee wanti biraa hin jiru. Ammam keessanitti erga faarfannaa nuu fiduu turtaniiti. Ay sagalee keessa yaanneeti kan jiru sagaleen keessan amma dhagaamaan jiru faarfannaadhaan saba bira gahuudhaani garuu akkasiin tajaajila irra jirtan waldaatti qabamtanii waldaa tajaajila akkasiin jirtan waltajjii garaagaraa konferensii illee saba bal'aa akkasiin tajaajilaa jirtan hin beekna garuu faarfannaa waggaa meeqaaf addaan saba biraan gahuudhaan hojjettanii qindeessitanii jechuudha. Sagaleedhaanis haa ta'u suur sagaleedhaan waggaa meeqaaf turtaniittu? Ani gaarganii albeemii sana hojjedhe tiraakii tokko bara 2010 gidduudhaan hojjedheen ture. Tiraakii sunillee namoonni baay'een hin beeku. Waa'ee du'aa ka'uu kan ilaallatu. Faarfannaa bareedaan hojjedhe dhugaa dubbachuuf. Yeroon jedhu sagalee Waaqayyoo keessaan hojjedhe ergaa qaba. Erga sanaati garuu gara faarfannaa hojjechuutti ammanumatti hin deebiin jira. Namoonni baay'een illee kan na gaafatan dhugaa dubbachuuf bilbilaan eessa jirtaa eessa deemtee faarfannaa kee maaf nuun hojjettan jedhamu miidiyaa waan ta'eef osoo hin taane dhugaa dubbachuuf bilbilli baay'ee na rakkisa. Sinaa eebbisu almost gara waggaa 7-8 fi faarfannaa nuu lakkisuu gadi nuu dhiisuu irratti addaan kuttanii jirtu. Sababoota isaa immoo wanti addaa jiraate otoo hin taane tajaajilumarra hin jira. Saba Waaqayyoo har'as tajaajilaan jira waltajjiirra hin jira garuu chaalenjoota haalota yeroo wajjin wal qabatanii wantoonni barbaachisoon tokko waan naaf hin mijanneef adda kuteetiin amma kana jira kan jedhudha kan isaan nuuf kaasanii. Har'a waldaa kam jirtu? Amma kanaan keessaa tajaajilaa jiru waldaa warra Wangeelaa Makkana Yesuus Malkaa Gabarsaa. Sinaa eebbisu. Maal sinirraa eegna fuulduratti yeroo dhiyootti tarii waan sin harka jiru jira. Sabni kun almost yoo xiqqaate waggaa 7-8 faarfannaa haaraa sinirraati. Faarfannaa haaraa afaan korra kaa'edha. Miti irra daawwiti. Kanaaf maal sinirraa eegna amma waan sin harka jiru? Egaa dhugaa dubbachuuf wanti nu harka jiru waan baay'eedha. Hin dubbannes, hin hojjennes, kan akka dhuunfaa kootti hin hojjenne hin dubbanne ganaadha. Waan ammaaf na harka jiru yoo fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'e yeroo gabaabaa keessatti faarfannaa tokko viidiyoodhaan hojjedhee qophii isaa xumureen jira. Saba Waaqayyoo warra na eegaa jiran bira gahuudhaaf qophii xumureera. Waaw! Baay'ee eebbifamaa. Baga nagaan dhuftan isin hin jenne nutis isa kana barbaannaa. Waaqayyo si haa eebbisu. Yeroo gabaabaatti yeroo xiqqoo gidduutti faarfannaa ajaa'ibaa tokko yeroon isaa yeroo akkamiiti? Yeroon isaa waan torbeedhaan lakkaa'amudha. Waan torbeedhaan lakkaa'amu gidduutti faarfannaa ajaa'ibaa tokko baay'ee kan itti eebbifamtaniif namni hundumtuu itti eebbifamu nutis quba qabnu qabatanii achi as nu ba'aa jiru. Baga nagaan dhuftan isin jenna. Isinillee akkasiin qophaa'aa simattan jaalala Waaqayyoon isin affeerraa iddoo jirtanitti kadhachaa fi iyyaafachaa jajjabeessaa maalirra jirta jettanii akkuma iyyaafachaa turtan ammas akkasiin abdii guutuudhaan eeggattan jaalala Waaqayyoon affeerraa isiniif goona. Kana booddee burqaan deebi'ee jalqabe kun itti fufa. Sirrii moo sirrii miti? Sirrii. Waaqayyo isin haa eebbisu jenna. Mee dhumarratti faarfattoota keenyaaf tajaajiltoota keenyaaf ergaa amantoota keenyaaf akka faarfataa tokkootti isin faarfataa buleessa jechuun hin danda'ama. Yoo xiqqaate waggaa 18 oliif hojii faarfannaa keessatti tajaajila faarfannaa keessatti tajaajila kan biraa laattan bukkeetti tajaajila faarfannaa keessatti addatti waan baay'ee dabarsitaniitu muuxannoon isin bira jiru jira. Chaalenjiin qorumsi kiristaanummaa isin dabarsitan danuudha. Biyya lafaarra jirra waan ta'eef waa baay'eedha. Kanaaf akka dhaamsaatti namoota faarfannaa baatanii akka keessan kana taniitii ergaa isaanii kana saba biraan gahuudhaaf haalonni garaagaraa mudatee jiru. Akkuma kana kiristaanota keenyaaf kanatti dabalatee immoo bara keessa jiru kana wajjin wal qabatee illee haalota ulfaataa kiristaana keenya chaalenjii godhu wajjin wal qabatee keessumaa addatti faarfattoota faarfannaa isaanii akka barbaadanitti dhaloota biraan gahuudhaaf mudannoo adda addaa haalota adda addaa keessatti qabamanii jiraniif ergaa maalii dhaamtu saba keenyaaf amantoota keenyaaf faarfattoota keenyaaf? Ergaa ni qabu gabaabsee dubbachuu yoo barbaade namoota na fakkaataniif ergaa faarfannaa harkaa qabaniif faarfannaan lola waan qabuuf yeroo hundumaa akka kadhatan akka jajjabaatan akka abdiin kunne haalota akka hin ilaalle yeroodhaaf dhibuu waan danda'uuf Waaqayyo immoo guyyaa qaba waan ta'eef isa nama keessa kaa'ee karaa ittiin baasu waan qabuuf obsanii eeguun isa jalqabaatiin jedha. Lafa jiranitti yookiin jirtanitti akka jajjabaatan dhaamsa koo isiniifan dabarsaa. Itti dabalee
amantoota warra ta'an saba Waaqayyoo warra nu fuuldura isaanii dhaabbannee tajaajiluuf isaanillee kana nu hubatanii nuuf akka kadhatan, akka nu gorsan, akka nu jajjabeessan isaan malee Waaqaa gaditti homaa hojjechuu waan hin dandeenyeef kadhannaan amantootaa waan nu barbaachisuuf nu bira akka dhaabatan jedha. Galatooma ulfaadhaa dhumarratti nama galateeffattan yookiin immoo waan jettan yoo qabaattan carraadhumaan isinii kennaa afgaaffii keenya gara xumuraatti fidaa jirra waan ta'eef waan jettan yoo qabaattan. Egaa gooftaan si naa eebbisu dhugaa dubbachuuf isa jalqabaa hatumtuu na barbaade kan jiru iyyuu beekte gara koo dhuftee yookiin immoo naa bilbiltee afgaaffii kanarratti na dhiyeessuudhaaf yoo hunda isaa soo baanne iyyuu ergaa nu keessa jiru xiqqoo akka irraa dubbannuuf guyyaa har'aa carraa kana na laachuu kee baay'ee si eebbisa, baay'ee si galateeffadha. Gooftaan isaa eebbisuun jedha. Akkasumallee lafan itti dhaladhee waldaan keessatti tajaajila jalqabee kaasee dirreen tajaajilaa ture irratti namoota yoo ta'e lakkaa'ee fixuu hin danda'u. Namuma wajjin hojjennu hojii kana waan ta'eef Waaqayyo isaan haa eebbisu jechuun barbaada. Galatoomii kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa keenyaa kun qophiin kun guutummaan isaa YouTube Singitan Miidiyaa irratti isiniif gadhiifama. Obboleessa keenya faarfataa Tuulii Buraayyuu iyyaafannee nu jalaa badee waan tureef jaalalaa fi kabaja isaaf qabnuuf iyyaafannee yeroo gabaabduu fudhannee afgaaffii muraasa kana waliin goonee jirra. Fuuldurattis isaa fi obboloota akka isaatii nu jalaa miidhaqanii badanii jiran tajaajila faarfannaa duwwaatu hin taane kallattii garaagaraadhaan saba keenya keessaati. Tajaajila raajummaa, tajaajila kadhannaa, lallabaan, barreessuudhaan, kennaa tajaajila ayyaana garaagaraadhaan namoota miliqanii dhokatanii nu jalaati jiran sarara irratti mul'ataa hin jirree akkuma kana barbaacha goonee fi finnee isin dubbisiisnaa itti fufa. Barbaaduun keenya itti fufa. Isiniif dhiyeessuun keenya itti fufa. Namoota Waaqayyo wal jajjabeessuun keenya itti fufa. Kanaaf yeroo gaarii akka nu wajjin qabaattan nan abdadhaa. Atillee waamicha keenya kabajjee iddoo kanatti argamtee afgaaffii kana nu wajjin gochuu keetiif guddaa si galateeffannaa ulfaadhu. Waaqayyo isaa eebbisu isa nuuf fidaa jirtu yeroo gabaabaatti akka nu biraan geessu abdii guutuudhaan eeggachaa jirra. Obboloonni keenya kan ergaan kun simbira ga'e, kan sagantaan kun simbira ga'e, YouTube keenya Singitan Miidiyaa subscribe, share gootanii akka isin hordoftan jaalala Waaqayyoon isinin affeeraa. An obboleessa keessan Paaster Addisuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Sagantaa keenya har'aa asirratti xumurraa qophii ittaanu nama biraa keessummaa biraallee qabannee isiniif dhiyaanna yeroo gabaabaatti ulfaadhaa galatoomaa shalom.